ልጆቼ ናፍቁኝ አላሳይም ማለት ነው እየጨከነችብኝ ጨክና መጣቆን በቃ የሚማንጭ ማምኑት ነገር ሲዝን ይላል ያበልያ osoo barri beelaa 1977 sun deebi'ee dhufe dandamachuu dandeessaa ta'u haalamma. Namni ni dogongora isaatiin viidiyoo waraabdanii as baaftanii. Abaarsi keeymaan hanga ammaan hin jiraachisu ture garuu ammaa booda immoo lammata sin aarsu lammata immoo qalbiin kee akkanatti cabuunfadhu. Soba waan sobaati ammoo diraamichi dhumuudhaaf gaafa inni ka'u maal godhanii waan isaa godhan dhaggeeffatas. Yoo yaa harka funee akkam jirtu maatii wal chaanalii rooba. Yoo yeroo darbe keessatti gaaffii gaafadheen ture deebisaa sirrii kan deebise Nimoonaa Basha Telegiraamii irratti naasofsiisii raasasiif qophaa'e fudhadhu. Egaa har'as gaaffii qabna hundi keessa irratti nama dhaammas badhaasa qabaa gaaffichi kunoo akkasidha. Hundi keessatti hirmaadhaa badhaasa qabaa. Egaa viidiyoo keenya har'aa keessatti viidiyoo gidduu kana ajandaa ta'anii fi viidiyoo kofalchisoo barsiisoo bu'aasoo ta'an walitti isinii qabamee dhufee jira. Isinirraa kan eegamu fuula kanaaf yookiin mana kanaaf haaraa yoo taatan chaanalii kana subscribe gochuudhaan viidiyoo kana hundi keessaa namni tokkotu naaf like godhisiif salphaadha. Anaaf immoo viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka na gargaara jechuudha. Hundi keessan viidiyoo kana like gochuun na jabeessaa gara viidiyoo. Shakira maamnesh baqqaluu nesh maal taatee naatu konfidensi dhuma akkasii eessuma kumtaalumaan fudhattee borciin kee hoo surreerra deemee intan zafazzafoo naqnaq goshaa jirtaa borcii kee ilaallachaa jirtamoo isayyuu immoo እንደዚህ ቆራጣ ግማሽ ቲሸርtii uffatteetti akka nama sheepii qabu እንደዚህ inqollaamtaa yooki sheepiin qabdu yooki sheemiin qabdu yooki daansi inqisiqqaaseen hin jiru እንደዚሁ ዝም jetteetuma gaallabda miti. Dhiisi meeneen naatotoo difratii akka kennuu kennuun xaqlaa ministeerii taanee irraabnuti. Difratiidhaaf wanni akka kee dhabne. Dhiisi majammaraa dubbu jedhii sa'unnatii kee as takka akka kiiloo kee qannasi yookiin razam uffata jedhee uffadhuuti dannasishiin naatu hin ta'u kaakuni. Amman dammoo boodii sheemingis miti ishee miti as takka akka bakka hin ta'u. Ishee. Namoonni viidiyoo akkasii feetanii social media makamirratti arraba xaggaa'ee yaadaaf yaa. Osoo barri beelaa 1977 sun deebi'ee dhufe dandamachuu dandeessaa ta'u haalamma. Areeda kana baasee biyya dawwalee ummaa kiyyatti dawwalee wallaahi. Amalli koo ajaa'idha gaafa agarsiifachuun jaalladhan jettu. Istiraa arabaa wayii dhaqee jechuudha arabaa wajjiniin makaddaa of jala kaadhee viidiyoon itti dawwalee. Areeda baaseera nama guddaa ta'eera jedhee sagalee wallaalchifadhee taasee beektaa dhugaa rabbii achuma natti kolfite. Qaamumaan galii qaamumaan inni areeda keessi ilaalanaan jennaan. Asumaan kalee sanatti bayyanii yoo dan agarsiifachuu dhaqachuudha. Fagoo deeman immoo agarsiifata fi bar. Alhamdulillah. Shuf. Kana godha agarsiifata. Waan hundarra kolfitti na ajaa'ibsiisa. Ani nama waliin sattarree Oromoo qofaan arge. Ni kakadha kitaabatti Oromoo ta'uu waliin sattarree. Samucaan kun daa'ima amma lafaa ol ka'ee mucaarraa maal feetan? Hay! Yeroo isaa keessa jira bakka namni ni dogongora isaatiin viidiyoo waraabdanii as baaftanii nama akkamii isinii wajji nyaachuun taatan isin aboo uff! Amma du'aa mucaa kana lafa hin keenye. Sababii ati isaanii wajjin boossu fedhanii si boossuusaa. Amma duuti bagaa jettee dute amma kana hin deemu ture.
Social media irra dhuftanii kolfitanii mabaa jirtu waata tokko iyyuu irratti hojjechaa jirtan taanaan na dhaggeeffadhaa kan itti seenaa keessan jijjiiruu danda'uun sanitti hima. Namni kun Mr. Yohaannis jedhama barsiisaa herregaati amma garuu soorama ba'ee jira. Kanarraa ka'uunis maaliifan barattoota deeggaru jechuun akka argitan kanatti rakkachuudhaan yuutuubii jalqaba. Yeroo kanattis akka argitan kanatti mucaansaa yeroo isheen viidiyoo kana waraabuudhaan as TikTok irraan gadhiif yeroo jalqabaaf isa dhumaati wanti seenaa sanii jijjiiruu danda'u uumama. Viidiyoo isheen gadhiifte kunis akka biyya kanaatti wanta argame hin beekne laayikii miiliyoona 4 ol argachuun viyuu miiliyoona 24 keessa ba'e immoo dhaabbati yuutuubii mataansaa dhufee koomentii jalatti koomentii godhee fi artistoota namoota bebbeekamoo addunyaa kanaa hutuunaa fi bukkee dhaabbanna akkamittiin gargaaruu dandeenya nama kana jechuun akka kanatti viidiyoo hojjechaa jiru. Argitanii mucaan kun wanta goote tokkoon qabdu nu deeggaraas hin jenne waata tokko afaaniin illee baafteen dubban wanti isheen jettee barreessite tokkoof tokko yoo jiraate this is my retarded father and he is trying to do a YouTube kana qofa. YouTubein isaas guyyaa lama dura yeroo isheen viidiyoo kana gadhiiftu akka kanatti subscribers 71 qofa kan qabu yoo ta'u amma garuu 100 ol darbee seenaa biraa keessa galeera. Argitanii paawarii social media daqiiqaa gidduutti wanta inni gochuu danda'u. Soosanii maaltu sin qabaa jirarree maaliif viidiyoon hojjetan maaliif kontentiin hojjetan maaliif ofii keessan hin beeksiftan maaliif addunyaa kanatti waata tokko gadi hin baaftan namoota deeggartanii maaliif ofii keessan isin deeggartan maaliif akkasumatti yeroo keessan gubdanii baatu asirraati maaltu akkasiin kontentiin hojjenne isin godhanii sodaattu moo wanta dubbattan hin qabdan immoo amma sirra deddeebi'een sin gaafadha maalidha rakkoon keessan maaliif sooshaal miidiyaa kanarraa akkasumatti hin teessu bara kana keessa dhugaadha koomentii jalanaa ka'an afaan amma hin dandeessin deeggaruuf qofa. An kan sodaachaa jiru kan koo kana sodaadhan akkas ta'a laata kan jiru. Gadbachuudhaaf garuu wanti hundumtuu carraadha fayyadamee. Kanaaf iddoo sirrii gahee osoo hin taane sooshaal miidiyaa humna qaba. Namni humna qaba sooshaal miidiyaa itti fayyadamaa garuu itti fayyadama. አሁን ሁለቱንን ምናምን መንገድ ላይ ስንሄድ ኦክ ምናምን ስናረግ ሰው ብቻውን የሚያወራበት ጊዜ አለ። ወንድና ወንድ ብሎ የሚያወሩት ነገር አለ። አሁን ትልልቅ ሰዎች ማዘር አሁን አንድ ቀን መንገድ ላይ እየሄድን እሱ አቅፎኝ እየሄደ ያለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እያሉ የሚያልፉበት ጊዜ አለ። አብረን ቁጭ ብለን እንደዚህ ፎቶ ምናምን ስንነሳም ስልክ አቋርጦ የሚያወሩትን ስልክ አቋርጦ እንኳን ቆሞ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። በጣም የሚገርም ነው። ይሄ የሚገርም ነገር ነው። እንጃ ያስቀኛል በጣም ጸጉር ፍሪዛው የተቆረጠ ነው። ከኋላ የሚያዩት አሁን ወንድና ወንድ ነው የሚለው ሰው በቃ ከኋላ ሲያይ ፖሊሱ እንኳን መንገድ ላይ ቆሞ የሚጠይቅበት ቀን አለ። እውነት እኔና እሱን ምክንያቱም እሷ ወታደር ቤት ሰልጥናለች ብያለሁ። ያ ወታደር ቤት ስለሰለጠነች የኔና የሷ ሰውነት ምንም አላያየንም። ምክንያቱም ጠንካራ ነው። ወሪም ቢግኔ ዲሮ ይፈካታፍ ከናፊቱ ነሚ ባየን በላልፈቴ ቱሬቹዳ አከስሚት የደኒሳን ሞ ዴቢ ከነኒሮቹዳ መኛን ቀልብሽነት ይጫቤ አኒሞ ፎሎሪ ካናን ዋን በኤሰነ ነው ጀደ ጀደ ናመን አኒ ዋን ጋሪ ፎሎሪ ካናን ነው ጀደ ጀደ ኦፊትሌ ናመን ይኖጀጡስ ከና ሱመያ ፎሎሪን ኩን አባ መላኬቲ ፋዴ ቢውቶ አኒ አካራት ዩቲዩብ ሃራ ታ ባየ ቀልቢን ከነት ይጫቤራ አባርቲ ከይማን አንጋማን እንጅራች ሱፍሬ ጋሩ አማቦ ደግሞ ለመተ ሲናርሱ ለመተሞ ቀልቢን ከነት ይጫቡ ፈዱ ድራማን ሳኒ yomun umwat kambrana nemneman warra wajjimbo si goagodani warra wajjin taayedipatu ani sinitti magono ragifada drama mo dramichi dumuudhaaf gaafanni ka'u maal godhani waan saagunan aggifada yeroo sumayyaan arteechi borchi masi kana laaltee gara laaltee gaafsi uffatetti qabutti maxxanu dirattee laaltu ayyuu ulfa garaa qabdi jedhaa turan akka waan aniif sindirool qunnamtii way qabnuufa waan akkasii fakkeessan nu wal qunnamtii homaatu hin qabnu ulfa homaatu garaa hin qabnu yookaan isinuu waan kan shakke duratti an dhiirri tokko natu qallee beeku durbaanaan jette way ta'uu baatteetiin sodaattee saniif baafattee kuttee shakkee hiriyoottan qabuttis gara poolis xaabiyaa keessaa ijoolleen daliidus hiriyoottan ni qaba. Hiriyoottan hedduu qaba. Kabeeku jechuudha. Ijoollee wajjin baranne saayiboottan tiyyas kan liyyuu haayilii hunda taate humna addaa. Ni bilbilee isaanis naannoo poolis xaabiyaa silaa jijjiiruttis hime jennaan ni kokkolfanii ammatti waa takka gochuu hin dandeenyu. Mungkin maali dubbiin jedhee itti mee sargii ture veeloo baafattee na kokkolfanii mungkin waa sodaatu hin dhabdu maal sirraa argitee
yoo kasi sodaate yookaan immoo injiraa mireen an jedhan yookaan ati durbeettee eegaa turtee yoo duraan wajjin saayibuma wal qunnamtiin qabaatiin fa'a akkuma an shakkisan naan jedhanii anillee akkasuma dhufte wayi saniif baafattee obsi eegiti sa'aatii deema furaa ga'uti akkasiin barbaadamti maal naan jedhanii kira gadillee ba'ee ala keessa barbaade jechuudha. Viidiyoo kana gadhiisuufillee waraabu mungkin akka isaa yoo waa dhufe yoo akka isaa waa jedhame osoo uffata kanan baafatiin anaa siree gubbaa jiru osoo sireen akka afameerraa osoo hin tuqamin ansoolan akka afameerraa osoo hin tuqamin Maalis itti fakkaate. Diraamichi dhumuu gee bakka fuudhee ina fagaa kanaan booddee fuudhee waan ta'eef waan tokko hin jiru. Wanta itti uuman hin qaban. Maal godhanii diraamaan kun akka kanatti yoo ta'e nu jalaa dhuma. Kanaafuu ayyuun abaddu jedhame iskiriiptii irratti gaafa barreeffame ayyuun baduu qabdi iddoo kanatti. Isa booda ayyuun badda. Amma immoo inni kaan ayyuu barbaacharra inni kaan ayyuu takkas ta'e inni kaan hundi isaanii diraamicha warri hojjetanii hundi isaanii keetti warri hirmaatanii yaada wal harkaa fuudhugaa isaan immoo bakka garuu gaa dubbachuudhaan ani akka kiyyatti hojii isaan hojjetan keessaa immoo settii kana akkatti jaalladhee sittamuu danda'u settii kana lalaabannaati. ባትሆንም እኮ በቃ ታሳያለሽ። ተው በቃ አትሳልቅስ። ልጆችን ብቻ ናፍቁኝ። ቦን ቪዲዮ ከነ ላልተ እርቲ ምክንያቱም በጣም ልጆችን ናፍቁኝ። ጆሌ ዱያደ ሳይድ ሽመያ ባዳጅ ሻሎችን ተው በእናትህ እንደዚህ አታርግ። ሳይዶ ልጆቼ ናፍቁኝ። አላሳይም ማለት ሽመያ ጨከነችብኝ። ጨክና ማታቆን በቃ ይሄን ቪዲዮ ታያለሽ አይደል? የሚማንጭ ማምኑት ነገር ይዝነራል። ተው በቃ እንዴ ሉነሽ እኔ በቃ ምን ላድርግሽ? ታውቃለሁ አጥፍቻለሁ አውቃለሁ። ማሉ መተ አይደለም ሳይዶ በቃ አከው መተ አይደለም ይሄን ቪዲዮ ታያለሽ። አን ዋንትና አጃይቡ ነሚ ዱጋዳ ሲፋ ወጅም ቦጅራ ኮሜንት ጀለቲ ማሎ ዲሳ ማሎ ከኩራ ማሎ ከስንቴ ማሎ ካ አነከሰ ሱባ ዋን ሱባ Ajaa'ib. Dhagaa viidiyoo narraaf qaadee dhufe kanan gammaa ture. Yaada qeeqaa yoo qabaatan koomentii irratti naa barreessu hin dagatinaa. Viidiyoo kana hundi keessan laayik godhaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan hiriyoota keessaniif namoota beektaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Hanga deebinee viidiyoo biraa wal arginutti immoo peace out.